ቃሎችንን ይላሉ። መጽሐፈ በው ኤክሶዶስን በው ዳመቴ ዘጸአት ኤክሶዶስ በቆና ሶዶሚ ሰዲ ላኮፍሳ ኩደሻን አከሰዳ ሙሴን ዴቢሴ አቲ ኦፊ ኬቲ ኖጅን እንዴምቱ ዮተኤ አሲ ኑሂምባስን ሰባ እስራኤል ሰባ ዋቀዮ ሰባ ኮትቲን ጀደ ሰባ ሴና ቀቡ ፐርፐሲ ቀባ ካዮ ጎሊ ቀባ ገልም ሰባ ጨሉመ ጀደ ዴሙ ያደ ዋቀዮ ሚሲ ጎደ ያደ ዋቀዮ ገልመ ዋቀዮ ፐርፐሲ ዋቀዮ ሰዋሜ ሰባ ተዋቀዮ ዱካ ጅሩ ገረተ ዴሙን ቤን ቱ ኛችሱ ቱ ኦባሱ ቱ ዲነላ ራሎሉ ቱ ገላነ ኩቴ ጨይስሱ ቱ ታሰኡ ዋሪ ቦዴ ቱ ታሰኡ ቱ ገረሳኒ ዱፉ ቱ ኦልቹ ቱ ኛችሱ ቱ ጋድሰት ተኡ ቱ ዱሜሳን ገገሱ halkaniif guyyaa tu saani wajjiniin ta'e ulfina saanii ta'e tu jiru lafarraa saba Israa'eliin biyyin sodaanneef namiin sodaanne hin jiru. Saba Israa'el garuu kanan beeku. Gaaf tokko chaaptarii 32 irratti seera ba'u Musee Waaqayyo wajjin haasa'uudhaaf gara gaaraatti si ol deeme. Pirinsipilli jireenyaa teokiraasii jedhama. Teokiraasii jechuun bulchiisa Waaqayyoo biyya lafaa irratti mucaa namaa bulchu jechuudha. Teokiraasii jechuudha. Akka itti bulu jechuudha. Pirinsipilli Waaqayyoo qajeelfama Waaqayyootiin bulu. Baa deemaa ciisaa akka ta'aa aara galfadhaa bishaaniin isinii baasa. Hin deeminaan madiina keessantu jira. Akka itti yoo deemtan akka isinii ta'a jedhee utuu itti nimin hin deeman saba akka ittiin beegalu ture jechuudha. Boqonnaa 32 irratti seenaan isaanii baay'eedha gara paartii kootii garan barbaadeen naqa. 32 yoo argitanii Museen tulluu irraa gadi bu'uu dhiisee gaararra turuusaa yeroo arganii unexpected time jechuudha. Unexpected wait. Dafee akka kanaan duraa dhufeedhanii yaadanii dafee hin dhufne Museen. Dafeema ergaa fudhatee Waaqayyoon biraa dhufaa gara duumessa gaafa barbaadu Waaqayyo gara godoosaa dhaqaa gara godoosaatiin duumessaan asitti taasa'aa saba booddee ergaa fudhatee saba Israa'elitti taasa'aa sabni Israa'el Waaqayyo gara isaa akka dhufuun barbaadu Waaqayyoon hin sodaata waan ta'eef. Kanaaf Museen guyyaa sanaa Waaqayyo wajjin ture jechuudha. Diskashinii irratti Waaqayyo wajjin ture waan baay'ee naasofne garuu quba Waaqayyootiin kan hojjetame gabatee dhagaarraa hojjetame lama fudhatee gaafa inni gadhu macaafa qulqulluutu nutti himaa garuu iddoo kana keessatti sa'aatiin eeganii dadhaban takka akka kana ture hin beeku. Isa booddee kompleenii kaasan jechuudha. Kompleenii kaasan jechuudha. Dubbii kaasan jechuudha. Isa booddee ittaanaansaa luboota keessaa Aaroon jira waan ta'eef gara Aaroon dhaqan Aaroon immoo garraamiidha. Garraamummaan isaa daangaan qabne akka barbaadanitti taphatu daangaan qabu. Kanaaf Museen tureera waan ta'eef Waaqa nu geggeessu Waaqa gaayid nu godhu Waaqa nu geggeessu Waaqa nu dura deeme garatti deemnu nu baasu hin qabnu waan ta'eef Waaqa nu hojjedhu amma jedhanii. Ishee hin taa'e. Garaa qaba si'a tokko garaadhaan ba'u nama hin taa'e. Isa booddee akka gootaniidha haadha manoota keessanirraa ijoollee duwwarraa warra meetii qaban warqee qaban gurra isaaniirraa harka isaaniirraa ambaarri isaanii walitti qabaa kottaa giddiin qabaatiin aanan hojjedhaa. Gixxim godhee hojjetan hin gabaabsaa yeroo koon hin hojjeteef kottaa nan hojjedheedhee awaajii hime awaaj. Museen hin ture akkasin nagaafattan ani Waaqa dinqi isin hojjedheera isin dura kan deemu isin irraa guuree jabbii yookaan isin immoo dibicha manaa gadi ga'u isiniif hojjedheera. Kunooti Waaqa keessan jedheen. Kunoo Waaqa keessan jedhe.
waaqa sibiilarraa hojjetame fuula isaanii dura dhaabe aarsaa qophaa'e sirba qophaa'e nyaata qophaa'e galatatu qophaa'e waaqayyoo lafatti hafe waa'ee waaqayyoo lafatti hafe waa'ee galaana gargar kutuu isaa lafatti hafe mannaa kee waaqarraa harcaasuun lafatti hafe iddoo dheebuutti bishaan dhagaa keessaa inni baasise lafatti hafe fara'oon du'a keessaa kan oolche lafatti hafe garbummaa keessaa kan isaan baase lafatti hafe bilisa kan isaan baase nama kan isaan godhe abbaa mirgaa kan isaan godhe dhiittaa dhoqqee keessaa kan isaan baase lafatti hafe amma waaqa gara biraa dhufeef hin sagadaniif hin sirban itti reeffatan oolu taalan gadu taalan lafatti toche amma waaqayyo gubbaarraa dhaga'utti amma Museen gaararraa dhaga'utti achumaan lakkoofsa 7 irratti 32 yommus waaqayyo Museedhaanii sabni kee inni ati biyya Gibxiidhaa baaftee manca'eeraa dafii qaqqabee diiguun sekoondiidhaan jettusin diiguun sekoondiidhaan diiguun manca'uun diiguun jireenya ofii diiguun amantii ofii diiguun waan ijaarame sekoondii gidduu lamaaniitti barnaa'ut haadhase lafatti naquun hin danda'amu diiganii manca'anii eegan waaqayyo waggaa dheeraa impaakti isaan godhee jireenya isaanii irratti hojjetee gadi bu'ee isaan agarsiisee harka isaa isaan agarsiisee humna isaa isaan agarsiisee tisiqee isaan agarsiisee raasiqee isaan agarsiisee nyaachisee isaan agarsiisee obaasee isaan agarsiisee yusee mucaa waggaa 7 Misirii ba'ee waggaa 10 yoo ta'e waggaa 17 waggaa 20 yoo ta'e waggaa 27 amma waggaa 27 utuurraan dhumin mucaa wajjin guddachaa saba deemeedha uffati isaa wajjin guddachaa deemeedha uffatirraan dhumne kopheen irraan dhumne saanduuqaa guddachaa deeme in out tusaan gargaaru tusaan wajjin ta'u sawani wajjin utuu ba'u irraa galagalan waaqayyo irraa kanaaf waaqayyoon dheekkame seenaan isaa baay'eedha seenaan isaa baay'eedha iddoo gara kootti hin deemin Museen gadi bu'ee Iyyaasuun waa'ee sabi lolee mo'ee yookaan mo'amee wacuun dhagaa'edhe waa'ee istirateejii waraanaati inni beektu Iyyaasuun waa'ee istirateejii waraanaati istirateejistiidha inni waraana beekamaadha inni lakki Museen immoo lakki akkamiti sabatu waaqeffannaatti jira waaqeffannaa fakkaata kun lafa tochaa jedhe gaafa sii dhaqanitti jiru kaafiroota koo of hin beekani asii oli galagalanii Musee galagalanii ilaanii hin dhufteedhanitti ka'anii bakka samaay gaanii gaddeebi'utti ka'anii baalarran buufne hin maraatani Museeyyuu Isayyuu Iyyaasuuyyuu waa tokkoyyuu waaqayyooniyyuu waa tokkotti hin finne aariin isaan boba'ee hin dheekkamee baay'een isaanii ajjeefamanii waaqayyo aariin isaan irratti baaya aariin isaan irratti bobeessa jedhee irratti bobeessa'anii jedheeni aarii koon isaan irratti bobeessa jedheeni lakki jedhee gidduu dhixe isa heart of leadership beektu leadershipii garaa leadershipii moodeliin biyya lafaa keessatti Museedha beektu Yesuusii Museedha Iyyaasuudha biyyi lafaayyuu beeka kana jechuudha warri gooftaan beeknayyu naan lakki najjeesin lakka akkasin godhin jedhe waan lamaaf jedhe tokko sabi kuni sabati baafte saban baase tunte sabati baafte irree keessa cimaadhaan humna keessa cimaadhaan waan meeqa gooftee qarriffaa diinaa keessaa baafte iddoo kanaan geesse tokko lammatta si waaqayyoo waaqa keenyaa fi saba keenya maqaasaa bada saba Israa'el maqaasaa bada maaliif bada sulumayyuu warri Gibxii iddootti barbaadee gaaratti geesse hamma isaan haxaamanii lafarraa bal'eessanitti nurraa fageesse isaan fixuudhaaf jedhame maqaa waaqa guddaa keetii kun bada maqaan keenya bada kana lamaaniif dhiise waaqayyoon dhiisu jennaan ana mazgaba jireenyarra maqaa koo balleesse ana dhiisi bakka hin dhiiftu nana jeessa saba kana nan fixa jette ana mazgaba jireenyarra maqaa koo balleesse lakki mazgaba jireenyarra maqaa kee hin balleessu
warra yakka keessa jiran garuu nan balleessa jedheen. Faayinaalii tole jedhanii walii galanii Museen Waaqayyoon asii achi harka isaatiin irraa qabee ofii saba adabee eekkamsa barbaachisu adaba barbaachisutti kennee Arooniin saba kana gadhiisii kan godhe saba kana gadhiisii kan godhe akka barbaade akka inni faca'u kan godhe siidha isa eekkamee isa booddee Waaqayyo gara isaatti deebi'e. Amma gaa pointii korra dhufuuf gara isaatti deebi'ee akka gootu lafa makaate kanaaf fuudhiitii lafa makaate kanaaf fuudhiitii gara Haannaniif damma gara Kana'aanitti saba kana ka'i fuudhii deem jedhe. Ani garuu si wajjin hin deemu. There's a point jechuudha. Ani si duukaa hin deemu. Sababiin isaa saba kanan fixa dheekkamsaan ergamaan si duukaa erga bitaaf mirga kan eegan yoo bal'eessan kan eekkaman ergamaa kun si duukaa erga ani si duukaa garuu naqani ergamaa dhaqaa dhaqe jedheen. Naqa lama sadiittiin jedheen. Lafni amma dubbifanne kuni isa jechuudha. Gara lakkoofsa sadii irratti hin argitu gaafa 32 dhuma isaa irratti hin argitu ergamaan si duukaa erga ani garuu si duukaa naqu saba kana kan baasu kan geggeessu ergamaan si duukaa ergamaa jechuun ergamaa maaliksiteen jechuudha. Ani hin jedhu ergamaa Waaqayyoon ergamaa kun si duukaa erga ani garuu si wajjin hin deemu. Naandu amalee kunoo saafamman dubbise jechuudha. Naandu amalee ergamaa dhiistee Mikaayili ergite Gabreeli ergite Suraafeeli ergite Kirubeeli ergite Waameeka ergite hagati si wajjin hin jira naan jettee pirezeensii kee hamma nadda baasutti ana siin socho'u jedhe. Okay? Kana wantichi oksaansa booda Museen Haannanoo qabu biyya dammaattoo galu lafa onaaluu isaaniif qannoodha tun hojjetini nyaatu nutti bulluqa yoo jedhan gaaddisa godhaafi diina isaanii irraa lola Waaqayyo isaan gargaara ba'uuf galuu isaanii yoo nan gargaara jedhe ergamaan oo duukaa dhaqeera maaliif si malee jedhe. Edaa Waaqayyo lafti inni itti ayyamee nama duukaadhaa hafu jira. Qabadhaa kana. Waaqayyo hayyamee yookaanis Waaqayyo callisee dhaaqe jedhee pirezensiinsa jiraachuunsa nama duukaadhaa hafu jira. Kanan bareeffame tokkoon. Waggaa haaraa kana takka kanan taaneef lafa itti adeemuutu jiru isin argitu amma. Arguttirtumni gara itti adeemuutu jira jechuudha. Barra akkasii jira yeroon akkasii jira macaafa qulqulluu keenya keessatti multiple verses. Scripture ma'atiitu jira kan. Foon kajeelledhanii. I think numbers 14 seera lakkoofsaa 14 foon kajeelledhanii Waaqayyoon. Galaana keessaa bubbee kaase asii olii galaana keessa kan jiraniini bineensa tokko foon tokko fidee biyya lafaa xaqlaala isaanii uwwisa. Maaliif akkas jedhanii mannaa nuffine nuyi mannaa waaqarraa nuffine. Wanti hundumtuu isaa qophaa amma hakiimiin attamii tuu teesti isaan godhee laaboraatoorii attamiituu dhaqanii homaa tokko dhukkubii keessa hin jiru nyaata isaan nyaatan irraa kan ka'e nyaata waaqarraati waan ta'eef hin nuffine jedhanii. Hin nuffine 78 yoo argitanii nyaata nuu kenneera bishaan baasuu hin danda'u jedhanii Waaqayyo irratti haasa'an jedha. Kanarraan kan ka'e Waaqayyo isa isaan barbaadan fedha isaaniiti waan ta'eef foon kana biyya keessatti gadhiisee guyyaa guutuu walitti qabachaa oolanii manni isaanii fooniin guute galgala hin nyaannedhanii hojjetatanii gaafa isaan nyaatan afaan isaanii keessatti utuu gadi liqimsin eekkamsi Waaqayyo isaan irratti dhufeedha. Jira yaada Waaqayyooti al. Jira jiraachuun Samuel, Saul, yes. Namani dhiiseen kadhatin mootummaa isaa irraa fuudhee ani isaa wajjiniin miti Waaqayyoon barbaaddate Waaqayyo isatti mul'achuu dideedha. Saamsoon nama Waaqayyo dibee nama dinqii nama humni Waaqayyo isa irratti mul'atu hafuurri Waaqayyo utuu laaluu isa irraa sokke jedha. Garuu stiil
humna naa kenne immoo innaan humna laateef. Harka Waaqayyoo barbaannamoo bu'aa harka Waaqayyoo barbaannamoo namichichuma pirezeensii namicha barbaannaa dhamma gaaffii hin jiru. Warras keessa jirtan. Ana dabale. Bu'aa isaa moo harka isaa moo eebba isaa moo gargaarsa isaa moo protekshinii isaa moo provaayidarii isa inni ta'eef moo wanta inni nu gargaaru moo namichichuma barbaanna nuyi. Ergi namichicha arganne wanti nu barbaachisu hundumtuu nu dabalama waan jedheef. Barri nuyi akka ittiin dabarsine hin beeksisa. Hin uffanna nutti qorra damooza fudhannan barakatu wa hojiin keenya nutti hin tolu mana keenyatti nagaa hin qabnu ijoollee keenyatti nagaa hin qabnu boqonnaa hin qabnu aara galfii hin qabnu fakkeenyi isaanii guddaan isa kan. Gaafa hojjedhu jedhee nu gadhiisee jiraadhu jedhee nu gadhiisee yaada isaatii ala jiraanne mee irraa hagalu jedhee gaafa inni nu gadhiisu jireenyi keenya sarkuleeshinii ta'a bara jireenya keenyaa hundumaatu nu hin darbin. Hojii qayyartan, uffata qayyartan, bara qayyartan, haadha manaa qayyartan, abbaa manaa qayyartan sanum. Pirezensiitiin jiru. Jiraachuu Waaqayyootu hin jiru. Naati hojjen. Waldaan jiraa Waaqayyo keessa hin jiru. Waci waldaa jiraa timbiitiin jiraa Waaqayyo keessa hin jiru. Hin hojjetu. Oliin adeemu. Jireenyi namaa oliin adeemu. Jireenyi tajaajilaa oliin adeemu. Achumee bara jireenya ofii Waaqayyo alaa balbala rurrukuta. Raa'ii boqonnaa 3 lakkoofsa 15. Waaqayyo balbala achii rurrukuta. Waldaan kiristaanaa asii caffarti. Kiristaana jetti hin faarsiti. Kiiboordiin jira, faarfataan jira, lallabaan jira, raajiin jira. Waaqayyo garuu hin jiru. Waaqayyo jedhaa gaafa inni ba'u jechuudha. Gaafa Waaqayyo jiru foolii beeksisa xinnoo baay'ata milkaa'ina arganna baay'inaaf xinneenyatti milkaa'ina arganna nutti tola nagaa qabaanna ciifnee iraftii qabaanna boqonnaa qabaanna bara keenya keessatti. Saasa difference. Inni galee hojii akkamittiin namooti hojiin kamillee isiniif hin taane hojiin kam jijjiirrattanii isiniif hin taane just test yourself. Gaa saba Israa'eliin Waaqayyo sakti kaa'e irraan fuudhu saba Israa'el waggaa 38 bara keessa isaaniin jiraachise hamma lafa yaada isaa ga'anitti. Utuu akka ittiin faggaanu utuu Waaqayyo hojii waliin arginu utuu dafqinu gatii dafqa keenyaa utuu argatin utuu Waaqayyo hojii waliin arginu utuu gammachuu hin qabaatin utuu nagaa hin qabaatin barri keenya biyya lafaa kana keessatti dhuma. Waaqayyo hayyamee gaafa inni hojiin ta'uu dhiisu. No difference at all. Waggaa 3 waggaa 4 akkaawunti keessa yoo laaltan waliin caalu. Nagaa keessa yoo laaltan achuma jirtu. Waa tokko differensiin qabu lafa Waaqayyo hin jirre kanaan beeksisa akka jedha macaafa qulqulluutu. Decline godha asii gadi deemu. Anoon hojjedha meera kiisii koo keessa borsaa koo keessa meera mana koo keessa meera. Waaqi keenya Waaqa waaqeffadhu Waaqa si waaqeffattanii Waaqni jiraataan, Waaqni alfaan, inni jabbiin taane. Inni jabbiin taane. Inni waaqeffannaa haaraa ittiin godhamne. Waaqi kootiif Waaqi keessan akkatti jiraachisu beeka. Akkatti dabarsu beeka. Wal'aansoo keenyaan, xiratii keenyaan, fiigicha keenyaan, abshaalummaa keenyaan, profeeshinii keenyaan miti kan inni nu jiraachisu. Waaqayyo ofii isaati provaayidariidha. Mee ameen. Bara nuyi akkasumattiin waggootatti lakkoofne dhaabne waggaa haaraa kana keessatti pireezensii Waaqayyo keessa jiraachuu. Wanta hin dheekkamneef, wanta keessatti sin dhukkubneef, waan adagaan keessatti sin arganneef, waan tokkoon gooneef, waan calluma jedhee si ilaale Waaqayyo wajjin jira hin se'in jira kunoo macaafa qulqulluu keessa guutee jira. Teksiin yeroon hin qabu malee. Akkasumattiin kan isaan dhiise bakka jiraadhaa kan isaan dhiise duukaa jiraachuu isaanii kan dhaabe. Duukaa jiraachuu isaanii kan dhaabe. Kanaaf Waaqayyo bara haaraa kana keessatti 2026 ulfaanii jettee buleettiin kana Yuseen maqaan se'e Raahel Magarsaa ulfaanii mucaa dhabuu daraaree ija dhabuu laffa'anii fagga'anii fiiganii qaqqabuu dadhabuu facaafatanii haamuu dadhabuu bara jireenya ofii jireenya wal fakkaatu jiraachuu. Waaqayyo yeroo hundumaa promooshinii qaba. Waaqayyo yeroo hundumaa garatti nama isaa dabarsuu qaba. Waaqayyo yeroo hundumaa lafatti saba isaa ol kaasuu qaba. Waaqayyo yeroo hundumaa gulantaatti tokko kaasee garannitti geessuu qaba. Hunduma keenyaaf pilaanii qaba Waaqayyo. Kanaaf
waggoota nu dabarsine hunduma waaqayyoon wajjin jiramoo hayyame achuma jirranu kan akkasin ilaaltan waaqayyoon wajjin jiraachuun isaa maal nu gargaara isa jedhe haasofne waggaa haaraa kana yoo simanne obboloota koo